Ashama akkam jirtu har'amee waa'ee ulfa ittisuu yeroo hatattamaa yookaan qoricha yeroo hatattamaa ulfa ittisu post piilsa jedhamu ilaalchisee barnoota gabaabaan qaba. Yoon fayyadamuu qabu dubartoonni akkasumas miidhaan isaa maali? Faayidaan isaa maali? Maal beekuu qabna kan jedhu waliin haa ilaallu. Akka waliigalaatti ulfa ittisuuf yookaan qusannoo maatiif dubartoonni maloota ulfa ittisuu dhaabbataa yookaan walitti fufinsaan fudhataman fayyadamuu qabu. Malee post piilii fudhachuun akka qusannoo maatiitti ta'uu hin qabu jechuudha. Konstaantilii ulfa ittisuuf qusannoo maatii fayyadamuu qabanii dubartoonni. Ulfa ittisuu yeroo hatattamaa yookaan emergency contraception kan jennu mala ulfa ittisuu dubartoota keessaa isa tokko ta'ee kan continuously yookaan walitti fufinsaan fudhatamu miti jechuudha. Eenyu faatu post piilii yookaan qoricha ulfa ittisu kan yeroo hatattamaa fudhachuu qaba kan jedhu yoo ilaalle tokko yoo walqunnamtii saalaa hin ittifamne yookaan of eeggannoo hin qabne yoo godhan akkasumas immoo mala ulfa ittisuu biraa fayyadamaa kan jiraatan ta'e saba garaagaraan yoo hin fudhanne ta'e fakkeenyaaf qoricha ulfa ittisu kan guyyaa guyyaadhaan yeroo hundaa fudhatamu osoo fudhataa jiranii tariitii qorichi sun akka carraa jalaa dhume argachuu dhabanii yookaan mana ba'anii qorichi sun isaan bira hin jiru ta'e tariitii yoo adda kutanii jiru ta'e sababa adda addaaf kana fayyadamuu qabu jechuudha. Malli kun kan yeroo fayyadaman malee akka mala qusannoo maatiitti kan yeroo dheeraaf yookaan walitti fufinsaaf kennamu miti. Kan yeroo hatattamaa yookaan emergency contraceptive yookaan post pill kan jedhamu kun jechuudha. Yoon fayyadamuu qabu jennee yoo ilaalle tokko osoo ittiin yaadiin jaalalleewwan lamaan osoo mala ulfa ittisuu garbiraan fayyadamiin walqunnamtii saalaa yoo raawwatan osoo ittiin qophaa'an osoo ittiin yaadiin jechuudha. Akkasumas osoo koondoomii fayyadamaa jiran yoo koondoomiin sun cite yookaan dhangala'aan qaama saalaa dhiiraa gara dubartiitti yoo dhangala'e koondoomiin dalagaa ala yoo ta'e jechuudha. Kana malees yeroo dubartiin fedhii ishii malee gudeedamte fakkeenyaaf dubartiin tokko gudeedamte gara mana yaalaa yoo deemte emergentilii maaltu kennamaa fi post piiliin kennamaaf. Sababni isaas fedha ishee malee akka hin ulfoofne waan gorfamuuf. Sa'a meeqa keessatti fudhatamuu qaba kan jedhuuf immoo egaa akka armaan olii jedhetti tasa yoo walqunnamtiin saalaa raawwate dubartiin maal gochuu qabdi? Immediately dawaa kana fudhachuu qabdi. Yoo danda'ame sa'aatii 1-2 keessatti jechuudha. Kanaan ala garuu maksimum sa'a 72 ol turuu qabu. Guyyaa 3 ol turuu qabu jechuudha qoricha kana fudhachuuf. Yoo dafanii fudhatan carraan ulfa ittisuu isaa baay'ee ol ka'aadha. Kan sa'a 1-2 keessatti fudhateef kan guyyaa tokko booddee fudhate tokko miti jechuudha. Akkuma yeroon turaa deemu carraan ulfa ittisuu isaa turaa deema. Garuu sa'a 72 booda faayidaa hin qabu. Haalli biraa kan fayyadaman danda'aman yoo ta'e immoo yeruma karoora maatii fayyadamaa jiranitti yeroo jidduutti irraanfataman haala fayyadamuu qabaniin yoo kan hin fayyadamiin ta'e immediately fudhachuu qabu. Fakkeenyaaf osoo daily galgala OCP oral contraceptive pill fudhattu guyyaa tokkoof dagattee immediately guyyaa itti aanu ganama fudhachuu qabdi jechuudha. Kanaaf egaa qorichi kun immediately fudhatamuu qaba. Kanaan ala garuu maksimum kan inni turuu danda'u sa'a 72 keessattidha. Kan inni sirriitti hojjetu garuu yoo dafanii ariitiidhaan fudhatame. Qorichi kun mallattoo akkamii fiduu danda'a? Side effect akkamii qabaachuu danda'u jenne mallattooleen qoricha kanaan dhufan yeroo baay'ee salphaa fi kan miidhaa cimaa yookaan mallattoo cimaa hin qabnedha. Darbee ol nama guursisuu yookaan naawuziyaa yookaan haqqisuu vomiting fiduu danda'a. Xinnoo garaa dhukkubbii, mataa dhukkubbii akkasumas marsaa laguu akka jeeqamuu gochuu danda'a. Akkasumas xinnoo dadhabbiin akka namatti dhaga'amu gochuu danda'a. Kanaan ala garuu dhibee cimaa hin qabu jechuudha. Akka hubachiisaatti maal beekuu qabu? Qorichi kun waggaa hammam fudhatamuu qaba? Ji'a hammam fudhatamuu qaba? Si'a meeqa kan jedhu hin jiru. Bakka haalli armaan olitti caqasame jiraannaan ji'atti si'a 4-5 ta'uu danda'a. Lakkoofsaan dhaabbataan hin jiru jechuudha. Garuu akka waliigalaatti yoo frequently walqunnamtii saalaa raawwatte ta'e kan isheen gochuu qabdu ulfa ittisuuf qusannoo maatii fayyadamuudha malee kana fayyadamuu miti. Kanaan ala garuu lakkoofsi kana daangessu hin jiru jechuudha. Akkasumas frequently fudhatameef waan adda ta'e waan cimaan jiru garuu kan inni fiduu danda'u yoo ammaa fudhatame amara marsaa laguu jeequu qaba. Marsaan laguu jeeqamuudhaan periodiin yeroo adda addaatti bakka hin eegamne sa'a hin eegamnetti dhufuu danda'a. Akkasumas kan inni dalagu osoo hanqaaquun hin gadhiifamin waan ta'eef tariitii carraan ulfaa'uu dabaluu danda'a. Akkuma qoricha kana fudhataniinis sa'a 2 keessatti yoo tariitii haqqisan yookaan ol deebisan qorichan irra deebanii fudhachuu qaban bira. Kanaaf qorichi yoo xiqqaate sa'a 2 ol garaacha keessa turuu qaba.
tariitii qoricha liqimsanii sa'a lama keessatti yoo haqqisan qoricha kana irra deemanii fudhachuu qabu. Kana ilaalchisee gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'a. Turtii gaarii.